سينان جرين يرقم ربي عليه الصلاة والسلام وايرو قبابدو أكنا خنا خيستي هاسوني راوة وان راوة مومت وان دبتني فتاني متتكا وان بري فميل أمومت سينان يرقم ربي عليه الصلاة والسلام مال الجنان جرين يرقم ربي جرين خينيا ملكي جرين خينياتي صلى الله عليه وسلم hanga guyyaa duunutti waan akkaan nu barbaachisu barnoota jireenya keenya keessatti nu barbaachisan keessa sadarkaalee gurguddoo jechu sadarkaa guddaa sadarkaa olaanaa warra khaayamu keessaa tokko maali jannaan seenaa jireenya ergamaa rabbiiti alayhi salaatu wassalaam maaliif jannaan jireenyi duniyaa keenyaa fi aakhiraadhaa kan toluu danda'u kan milkaa'uu danda'u yoo seenaa jireenya ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam beene qofa yoo akkaataa inni itti jiraate jiraanne qofa yoo ne akkaataa inni dalage dalayne qofa karaan itti milkaa'uu dandeenyu karaa isaa qofaani jechuu karaa isaa maleedhaan karaa milkiidhaa tokkolleen hin taane rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana keessatti bakka hedduutti yoonii fi karaa ergamaa rabbii qabanne malee دنيا في آخرتس أكمل كوين بك هدو تنوهم يجو نبينس عليه الصلاة والسلام حديث ثاني هدو خيست ملكين جرين خينيا جرين إساء والجن والكبتشو سابك هدو تدبت يجو نمني ملكاو بربادو نمني دنياتس ملكاو آخرتس ملكاو بربادو خران إساء توكما سانيس خرا إرقام ربيتي عليه الصلاة والسلام خناب سينان جرين يرقم ربي عليه الصلاة والسلام نوف أكام برباچس عليه هنگا دنيا خنر جرانو هنگا دنيا خنر ديمنوت اسكيست ساتو آخرتس سينان يرقم ربي عليه الصلاة والسلام برچودان هاته دبسودان هاته حججودان هاته يرو هندا وجي جراچون برباچس عليه إن شاء الله كما سقنتات كزين أزديبيو أكمار ريفو جيت دلوت ارغما ربي عليه الصلاة والسلام سينا إني جرين مكة خيستي جراچا توري سينا ركو أكا توري خيستي أكان الزبما أكا تورن إسلام ما ببلسو خيست إساسته صحابون نساء أكان درر موساني لالي توري سببا سنين رب سبحانه وتعالى إيغي ارغما ربي ارغمي وقوتا خدا صدي مكة خيستي دبرسي بودا نبي عليه الصلاة والسلام إسافي صحابوني إسا أكا قام مدينات قدانا جتو ربنا أججت خنيتو أكست نبي عليه الصلاة والسلام قام مدينات قداني أكا مدينة جهتمو تقوم أمة مسلمة أومي مسجد جاري جرينيا كسي جرينيا تقوم مادا جرينيا وري مهاجرتوتا أنصارا والجين اتوال جالتني تقوتتهن جرينيا كسي جلق أبامي دولان مسلمة بيا مدينة خيستي قد الأبتة چبودا حتى لولا درا لولا مشركتوتا في أمة مسلمة جدو تقودمي لولا بدريدا انجفن نودان راوچو ساني لالتو ريچو أجتيان سودان أكا نبين عليه الصلاة والسلام أكما نبين لولا بدري انجفتي قام بيات تقلبودا ورّي غاف درا أمة مسلمة أكتك إنيات تلال أمني خن أمة وافدو متي هم ننقبني بيتك خيسك وفجرني جري خن واتك اللي فدون دنده وانجو قبتر أمني مدينة خيسة يهودا مدينة خيسة جراتو في عربني مشرك توتا بيا أدادا خيسة جران يعني إسان أمة مسلمة اتيادا يادتك إنيات تريچو غيرو إيجر جمال ربي عليه الصلاة والسلام أمة تكاسن كبتة لكويسان تكاسن كبتة أمة مشركة كما في وين لكا ومو أمة عربة سننجفت شوبودا يعني أمة جم برات ديمو إيجالي نبي عليه الصلاة والسلام بيجالي مدينة جالي أسو إنجفنو سنير رجرو wanni tokko tokko dhagayamuu jalqabe jechuu maal hisdiin garagara biyyaa fi biyya alatti dhagayamuu jalqabe ummanni yahudaadhaa madiinaa keessa mikrii fi shira adda addaa itti yaaduu jalqaban
ummanni akkasumattis mushrika arabaa naannawa madiinaa jiranis maal godhu eegalan ka'arra mushriktoota akkanatti injifatan nutis booda waa nurraan haftuu kanaafuu ammumaan madda yoo goggoysuu baanne booda waan ummata kana gee nutis nu gahuun dhabuu wanni jedhu yaada isaan keessatti gee jechuudha. Kanaaf maal godhu eegalan isaan kana dhabamsiisuudhaaf dhuunfattis jamaa'attis shira adda addaa yaaduu jalqaban. San keessaa warri duraa mushriktoota arabaa naannawa madiinaa jiran warra bani saliim jaaman jechuudha. Jarri kun waraana qopheeffatee nabi alayhi salaatu wassalaam waraanuudhaaf qophaa'uu jalqaban. Nabiin alayhi salaatu wassalaam eega injifate lola badri injifachuudhaaf ummanni kun ka'uun torbaanuma tokko jaa. Torbaanuma tokko booda ummanni kun lafaa ka'e. Nabiin alayhi salaatu wassalaam duboo qophaa'uu isaanii dhageenyaan dafee osoo isaan bakka sanirraan ka'in nama 200 fudhatee bakka isaan jiran sanitti ka'ee itti dhaqe jechuudha. Akkasitti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa diinsaa ifii nassarata waan ta'eef wanni nurraa barbaachisu sossoohinsa qofa waan ta'eef sababa godhu waan ta'eef injifannoon harkasaa jira waan ta'eef nasriin Rabbi biraa waan ta'eef Allahan subhaanahu wa ta'aalaa osoo nabiin faanuu ganda san hin gahini sodaa ummata san keessa darbee ummanni san osuma nabiin alayhi salaatu wassalaam isaanitti hin dhufne firraa bakka jiranirraa waan qaban qabeenya qaban guutuu dhiisanii hanga gaala 500 jechuudha. Waan hanga gahu dhiisanii biyyaa godaanan jechuudha. Akkasitti nabiin alayhi salaatu wassalaam dhaqee gaala 500 sanis booji'ee sahaabota isaatiif hiree gama gandaatti deebi'e jechuudha. Kana qofaa miti ummanni yahudaadhaa ummanni nabii wajjin alayhi salaatu wassalaam ahdiidhaan jiraachaa ture. Gaafa dura nabiin alayhi salaatu wassalaam biyya madiinaa galu sani ummata yahudaa naannawa san jiruu fi madiinaa keessa jiruuf ahdii walii galanii turan. Wali hin xuynu biyyarratti wal taana adawwii biyya jiisuuf dhufe wajji deebisna nagayaa wajji jiraanna wal hin xuynu nutis diin keenya ooffanna isinis diin keessan ooffadhaa waan jirurratti baay'ilama waliif galan. Ummanni yahudaa garuu baay'ilama san keessaan diiguu eegale. Keessaafuu eega injifannoo badriin argame booda jechuudha. Maaliif jennaan yeroo hunda isaan ummanni yahudaadhaa hisdiidhaan beekama. Hedduu hisdiidhaatu qalbii isaan guutee jira jechuudha. Kanaaf akkamitti warri hanganaa kun injifannoo guddaa kana argataa waan jiru hisdiin keessa dhufe jechuudha. Duraanuu maaliif nabiin arabarraa akkamittaa waan jiru hisdii waan qabaniif hisdiin daran itti dabalame jechuudha. Nabiin nu keessaa ta'uu qaba malee arabarraa akkamitti ta'uu qaba waan jiru duraanirraa'u osoo nabiin alayhi salaatu wassalaam nabiyyii dhugaa ta'uu osoo beekanii amantiin islaamaa amantii sirriidhaa ta'uu osoo beekanii hisdumaaf jecha itti amanuu dhaban jechuudha. Sanii nabiin alayhi salaatu wassalaam gaafa injifateerraa kaasanii ahdii diiguu jalqaban. Osoo isaan ahdii diiguu kana zaahiran baafatini wanni tokko taateen takka taate jechuudha. Ummanni mushrikaa injifatamee biyya galeessuun hin teenye isaanis waan isaan badri irratti tahan waan ummanni muslimaa gaafa lola badri isaan godhe kaasanii taphachuu jalqaban. Sanii guyyaa tokko namni lama warri gurguddaa mushrikaa jechuun warra makkaa keessa galu keessaa gurguddaan namni lama Umayr ibn Wahabii fi Safwaan ibn Umayyaadhaa kophaa bahanii makkaa biratti ta'anii haasawuu jalqaban. Waan isaan mudate gurguddaa ummata gurguddaa isaanii daminnan gurguddaa isaan lola badrii keessatti dhaban kaasanii abaluufaa taateen badritti isaan qunname haasawuu jalqaban jechuudha. Kanuma jidduudha Safwaan ibn Umayyaadhaa waan takka jedhe wallaahi jedhe in fil ayshi ba'dahum khayr jedhe waa jireenyi jireenyan ta'an ummata gurguddaa Abii Jahal faa dhabne
ummata gurguddaa Umayyaa faa dhabne isaan booda waa jireenyillee waa jireenya mi'aawaa miti jireenya hadhaawaadha waa jireenyi keenya jireenya toluu miti jeen Safwaan kun namni tokko hin jiru jaan gaafa san Safwaanii fi Umayr ibn Wahab qofaatu taa'ee haasoo jira sanii Umayr kunis sadaqta wallah dhuguma jettee bar waa jireenyi isaan booda jireenyaa miti jeen anfaan jeen wallahi lawlaa daynun alayya osonii fi silaa liqii namaatu narra jira malee liqiin namaa silaa narra jiraachuu baate silaa ilmaan kiyya kana na boodaa sodaachuu baadhe ilmaan kiyya kanaatu na duraa facahaa jee silaan sodaachuu baadhe wallahi kophaa dhaqeetiin silaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam silaa isa dhaqee ajjeesee hafuura ummata Qureeshiidhaa kana hafuura baafachiisaa jee jechuudha. Sani Safwaan carraa kana fayyadamee qabeenya ni qaba. Yaa Umayr jeen ahdii walii haa gallu jeen. Yoo ati waan amma jettu kanaaf kakaatu taate deeni ati qabdus naasirraa kafalaa jeen. Ilmaan keetiis adaraa ahdiin siif gala hanga isaan jireenyaan jiraatanitti anaatu isaan nafaqaa jeen atummaan waan kana goonaan akkasitti Umayr ibn Wahab narraa ni qabdaa deeni narraa ni kafaltaa haya hunoo anaafi si qofaatu jira iccitii kana naafi si qofaatu beeka waan kana malaan itti baafadhuu jiraa jeen